Oduu gaddaa namni waaqayyoo jaallatamaa fi kabajamaan saba guddaaf bal'aa bukkeetti jaallatamummaa addaa kan qaban lubni bal'inaa saarkaa du'aan addunyaa kana irraa boqochuun isaanii dhaga'ame. Lubni bal'inaa saarkaa waggaa 60 oliif dhugaa dubbii sagalee waaqayyoof sabni kam wallaalummaa keessaa akka ba'uuf lallabaa kan turan yeroo ta'u, halkan kana boqochuun isaanii uummata bal'aa bukkeetti gadda hamaa buusee jira. Seenaa luba bal'inaa gabaabaatti. Lubni bal'inaa saarkaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Dirmajjii ammumaa Hiiniit bara 1934tti dhalatan. Barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa kutaa 1 hanga 7tti mana barumsaa Boojjii Dirmajjiitti baratan. Akkuma kutaa 7ffaa xumuraniin waggaa tokkoof leenjii barsiisotaa fudhatanii Najjootti waggaa 3 barsiisaa turan. Otoo kutaa 8ffaa hin baratiin qormaata kutaa 8ffaa fudhatanii qabxii 75 fiduudhaan leenjii barsiisotaa missiyoonii Adawaatti waggaa 2 erga leenji'anii booda Najjootti deebi'anii barsiisota baadiyyaa leenjisaa turan. Isin dhuguma goota wangeelaati. Bara maqaa waaqayyoo waamuun illee baay'ee sodaatamu keessa wangeela fayyinaa lallabaa kan turtan, hidhaa fi dararama baay'ee utuu hin sodaatiin waaqayyoof hojii bu'a qabeessa keessanii darbitaniitu. Jaalalaa fi qajeelummaa guddaa isin nama hundumaaf qabdan illee sammuu namaa keessaa baduu hin danda'u. Ijoollee, ani waggaa 62 guutuun wangeela lallabe. Kun immoo ulfina guddaadha. Baroota kana hundumaa keessatti immoo saba Oromoo sabni biraan itti balleesse malee Oromoon saba biraatti balleessee argee hin beeku. Nan beeka nuti arguu dhiisuu dandeenya. Isin dhaloonni kun garuu saba kanaaf barri bilisummaa dhufee ni jettu. Hin shakkinaa. Tasumaas abdiin kutinaa. Anaaf namoota na fakkaataniif garuu gara galgalaati. Duuti kana booddee anaaf boqonnaadha. Amanaa isiniif darbaa. Sabichaaf bariifaatu dhufa. Rakkoon amma kana baay'atu eessatti godaanes jedhamee ni dubbatama. Nuun jedhanii baruma kana. Egaa jaalalaa fi qajeelummaa guddaa sabni bal'aan kan isaanirraa baratu luba bal'inaa saarkaa halkan idaa jechuun gaafa 27 ji'a 3ffaa 2015 du'aan addunyaa kanarraa gara abbaa isaanii jaallatanii tajaajilaa turanii fi
gooftaa isaanii amanamaadha jedhee hojii isaa itti kennatee tajaajilsiifachaa ture deemaniiru. Ergaa Phaawulos Xiimotewosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaasee akkas jedha. Wallaansoo isa gaarii sanas dhaabbadhee qabeera. Dorgommii koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Kanaa achi gonfoo qajeelummaa naaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha naaf hin kenna. Ana duwwaas utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundumaafis in kenna malee. Egaa daawwattoota Rabuunii Miidiyaa seenaa luba bal'inaa isaa harkaa gabaabaatti qabannee kan isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Seenaa isaanii garuu bal'inaan qabannee gara fuulduraatti kan isiniif dhiyaannu ta'uusaa jaalala gooftaatiin isin beeksifna. Nagaa gooftaa.